Akkam jirtan baga nagaa walitti deebine. Ana Abdallaa Siraaji. Barnoonni keenya kan irraa kan irratti xiyyeeffatu dubbifamaa yookaan konsonant jedhama. Yeroo dabre kan wajjin ilaallee dubbachiisaadha. Kana irratti xiyyeeffachuudhaan afaan Oromoo dubbifamaa hedduu qaba. Kana gadi fageenyaan haa ilaallu. Yeroo dabre kan ilaalle dubbachiiftuu bakka lamatti qoodamuu isiiti. Kana jechuun qubee guddaadhaa fi qubee diqqaa irratti hundaa'uudhaan bakka lamatti qoodaman. Haaluma wal fakkaatuun qubeen dubbifamaanis bakka lamatti kan qoodamu qubee guddaadhaa fi qubee xiqqaa irratti hundaa'uudhaan. Isaanis akkuma qubee dubbachiiftuu bakka lamatti qoodamu. Haa ilaallu. A. Qubee gurguddaa yookaan capital letters. Kana jechuun isaan kunniin kan irraa eegalu qubee baa irraa eegala. Akka waliigala qubeetitti qubeen kan irraa eegalu aadha. Kun wanti baa irraa eegaleef qubee dubbifamaadha. Kanaaf baa irraa eegalla. Akka walitti hin dhooyneef yeroo dabretti kan ilaalle qubee dubbachiisaa qofa. Aadhaa hanga uutti kan jiran isaan shanan jechuudha. Kun ammoo tuyyuu 21. Baa qubee guddaadha kuni caa, daa, faa, gaa, haa, jaa, kaa, laa, maa, naa. Paa, qaa, raa, saa, taa, vaa, waa, xaa, yaa, zaa. Kunniin qubee gugurdaadha. Qubee xixiqqaanis jala kanatti jiru. Qubee xixiqqaa yookaan small letters jedha. Isaan kunniinis akkuma qubee gurguddaan baa irraa eegalanitti qubee xixiqqaanis baa xiqqaa irraa eegala. Mee wajjin haa ilaallu. Baa, caa, daa, ee, faa, gaa, haa, jaa, kaa, laa, maa, naa, paa, qaa, raa, saa, taa, waa, xaa, yaa, zaa. Asitee kana irratti wanti tokko wanni guddaan isin hubachiisu yoo jiraate yeroo tokko qubeewwan kun wal fakkaatu. Qubee wal fakkaataa kana akkaataan isin itti fayyadamtan itti galumsa jechootaa yookaan ammoo tiyyuu jecha jalqaba irratti yeroo marayyuu kan barreessitan qubee guddaadhaan jechoota keessatti kan barreessitan walis haa fakkaatu bifuma inni wal fakkaatu sanii fakkeenyaaf. Caan guddaadhaa fi caan xiqqaan sirriitti wal fakkaata. Kanaaf isin akka galumsa jechootaa irratti ni fayyadamtu jedheen amana. Ammas kan biraa kaadha fi kaan xiqqaanis wal fakkaata. Asii waluma fakkaata garuu itti galumsa irratti. Maadhaa fi maanis wal fakkaata. Wal fakkaata qubeewwan kunneen jechuudha. Dubbachiiftuu keessattis qubeewwan wal fakkaatan hin jiru. Kanneen akka oo guddaadhaa fi oon xiqqaanis wal fakkaata. Oon guddaadhaa fi oon xiqqaadhaanis wal fakkaata jechuudha. Dubbachiiftuu keessatti hin jira wanta kana tarii nama hin qunnama. Isas akkuma kanaatti fayyadamtu jechuudha. Kan biraa mootiyyuu paa guddaadhaa fi paan xiqqaan wal fakkaata. Kanas galumsa irratti itti fayyadamtan akka wal isin harkaa hin dhoyne. Saa guddaadhaa fi saan xiqqaanis wal fakkaata. Kana sirriitti xiyyeeffannaa itti kennitanii jechuudha. Warri qubee kana hin beekne xiyyeeffannaa itti kennitanii addaan baafachuun isin barbaachisa jechuudha. Ammas waadhaa fi waanis wal fakkaata. Kanas gadi fageenyaan hubachuu isin barbaachisa. Vaadhaa fi vaanis wal fakkaatu. Asirratti fakkaata yaa. TWUVW yaa. Vaan asitee kana gara dhiifama irraa fadhe. Vaan asitee kana gara. Vaan guddaadhaa fi vaan xiqqaan sirriitti wal fakkaatu. Kanas addaan baafattanii isintuu tartiibatti galfata jechuudha. Walumaa galatti qubee wal fakkaatu cinaa tokkotti baaftanii guddaa isaatii fi xiqqaa isaa addaan baafachuu ni dandeettu. Kaan ammoo iyyuu tartiiba isaatiinis addaan baafachuu hin dandeettanii jechuudha. Barnoonni keenya kan har'aa kana barnoota biraatii walitti deebinutti nagayannaa jiraadha.